Dhiiroo durso assalamu alaikum isiniin jaa baga jiraattan hundi keessanuu dhiyaadhaa bikka jirtanitti salaamtaan teenya isin haadha qabdu. Meegaa waan ajaa'ibaatu deemaa jira, oduulee hedduudhaatu deemaa jira. Inumaatu gara lachuutunuu warreen gartee propaganda adda addaa oofaa jiruu fi soba oofaa jirus bikkatti goona. Hundi keessanuu bikka jirtanitti dhiyaadhaa isiniin jenna. Dursoo eessarraa akka nu daawwachaa jirtan manni kuni mana keessanii akkasumas sanitti maqaa keessanii fi inumaatu gartee akkuma aadaa teenyaatti barreessaa magaalaa keessa jirtan akkasumas biyya keessa jirtan hundi keessanuu dhiyaadhaa isiniin jenna. Irra deebinee harka keessaniin taap godhuu hin dhiisina. Koppii linkii godhaa, sheer godhaa, yaama obboleeyyan keessan warreen gartee bikka biraa jiranis amma oduu dhageeffachuudha akkasumas waan haaree adda addaa dhageeffachuudha. Saniifuu sagantaa teenya tana akka dhufanii wajjin hordofan akka dhufanii irratti hirmaatanii nullee gargaaran isaan hundaa'u yaadachiisuu barbaanna. Isin hundinuu dhiyaadhaa isiniin jenna. Akkasuma sanitti obboleeyyan keenya warreen biyyoottan dhiyoota nagaa lollee gartee isinirra deemaa jiru keessaafuu jiddu galeessa bahaa keessa warri jirtaniis waan adda addaa warri dhagaa jirtanii fi akkasumas footoo kaaftanii warri nutti ergaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Dhugatti lolli ammaan tanaa kuni akkaataa gartee Ameerikaan itti qophoo'e qofa odoo hin taane ifii isaatiifuu haala jijjiirateeti deemaa jira. Kana keessatti ololli garaagaraatis deemaati jira. Kana hundaa gartee bikkatti goona isiniin jenna. Mee dhiyaadhaa dursoo mee dhiyaadhaadhaa barreessaa magaalaa teessan biyya keessa jirtan. Dursoo magaalaa akkasitti biyya keessa jirtan mana keessatti gartee ol darbaa barreessaadhaa garuu harka keessaniin taap godhuu hin dhiisina. TikTokiin kun jajjabaateeti jira. Akkuma gartee warri garaa Facebookii jirtanis harkaa jirtanitti hoggaa takka yeroo ani viidiyoo achirratti poosisini godhe sagalee irraa cufan wanni tuni beekaati godhan. Anaa miti irra hedduun keessan gartee Jamaal sagalee viidiyoon sagaleen qabu jettaniif gama duubaatii warri naa barreessan ni yaadachiisuu keessaniif galatoomaan isiniin jaa. Garuu immoo anaa miti ka godhaa jiru jaraatu godhaa jira. Akkuma gartee warri TikTokii kunis nu roorrisaa jirutti dhugatti waan asirra dubbannu kana maqaadhaa fi akkasuma sanitti gartee barruulee na duuba jirtu tana ni harkaan jirre kuni beekaati gartee akka oduun tuni isin bira hin geenye godhaa jiran. Durarratti akkuma dura seenee maal jechaa jiran viidiyoon akkaawuntii kanaa akka gartee nama hedduu bira hin geenye dhoorkinee jirra jechuudhaani gartee waan irra barreessanii jiran odoonani laayivii seenii ni beeka jechuun laayivii seenii odoonani hin dhufin jechuudha. Odoonan dhufee gartee isin duratti hin mul'atin jechuudha. Waan akkanaa kana oofaa jiran. Dhiiroo dhiyaadhaa mee hundi keessanuu mee eessarraa barreessaa jirtan. Ani gartee warra Saawuz Afrikaa harkaan jiru, warreen Saudi Arabiyaa jiran harkaan jiru, akkasumas Keeniyaa harkaan jiru. Yeroon tuni gartee guutumattuu beekamtuudha. Warreen biyyootan jiddugaleessaatii fi Afrikaa fi kana jirtan isiniif yeroo taraawiyatis ta'uu ni mala takka immoo yeroo teessanii gartee hafuura baafatan shaashaa jettanis ta'uu ni mala. Mee dhiyaadhaa mana keessatti harkaatu hin jiru. Amma kun warri Suudiidhaan jirre jechaa jirtan, warri Ijiptii ta'u eessa jirtan, warri Keeniyaa ta'u Ugaandaan eessa jirtan, Itiyoophiyaan mana keessa barreessa. Akkasuma sanitti dhugatti yeroon dhufee laayivii isinii dabarsu irra hedduun keessan sa'a akkanaa nuuqotu jettan, sa'a akkasii nuuqotu jettan, sa'aaleen tuni akka malee wal dhibaati jirti. Dhugaan isiniin jaabee haatan. Warreen biyya karaa gartee biyyoottan Afrikaa keessa jirtan sa'aan nuu mijjooytu hoggaa gartee isin bira sa'a 10 takkaa'u sa'a 4 jechaa jirtanii. Akkasuma sanitti warreen dhugatti gartee biyyoottan dhihaa kana keessa jirtan yoo gartee sa'a kanaa nuu dhufte irra wayyaadha jettanii sa'aan isin barreessanii fi sa'aan uummanni biraa gaafachaa jiran hedduu wal dhibaatti jirti. Keessaafuu gartee baatii Ramadaana tanafaa keessa yeroo akkana hoggaa nuti taraawii irraa baane fa'aa silaa nuu dhufte hedduu gaariidha jettanii barreessaati jirtan. Dhugumatti gartee sa'a murtooytu goonee akkasitti gartee qophii teenya akka gaggeessinu irratti ni hojjenna. Garuu immoo sa'a murtooytuun tuni yoom akka taate gartee adda baafachuudha qabna. Dubagaa asirratti gartee waan hedduudhaatu deemaa jira. Karaa gama duubaatiin yaada gartee adda addaa warri naa barreessaa jirtanii fi akkasuma sanitti lola gartee keessaafuu Dubaayii fi Kuweet, Bahareen, Suudi Arabiyaa jara kana guyyaa lameen kana irraa haasofneetu ture. Tana hin raanfatina. Isiniifis himeetiin jira.
warri Iraan bika kana ni dhooyinaa jaanii akkasuma san irraa fagaadhaadhaa jaanii gartee ibsa baasaniiti jiran ibsa san asirratti dubbannee jira. Kana gaa ni yaadatan. Mee dursoo odoon keessatti chingunne warreen baatii ramadaanaa tana amma baatii ramadaanaa karaa dhumaa gayaa jirti akkasuma sanitti gartee obsaan jaalalaan tokkummaadhaan ibaadaa teessanatti jabaatanii baatii tana gartee akkanatti gammachuudhaan gaggeessaa jirtan hundinuu dhugatti gartee baga rabbiin isin gammachiisan isiniin jaa maaliif guyyuma muraasaatu hafee baatii ramadaanaatu ni dhumuudhaa fi keessaafuu torbaan kun hedduu murteessaadha isin hundinuu ni beeytanii tanarraa gartee wanniin isin himu takka illee hin jirtu isinuma yaadachiisuudhaaf anillee gartee akkanattiin qophii tiyya gaggeessaa jira jechuudha. Akkasuma sanitti gaa eega gartee qophii teenyatti achi hafuuf nu jenne dursoo waan deemaa jirturraa akka mata dureettiin lafa isinii kaaya hundi keessanuu qalbiidhaan dhageeffadhaa garuu immoo laal taaptaap godhuu duruu dhiiftanii jirtan. Mee akkamittiin ani gammachuu tanaan akkasuma sanitti gartee enerjii bareedaa kanaan isin bira dhufee isin ammoo taaptaapii dhiiftanii irra hedduun keessan siifachaa jirraa dafii qootu jechaa jirtan. Ammumaan tanaan ol seene durummoo dhiiftanii garteen eegaa jirtan akkami dubbiin tun. Mee dubbii tana sirreessaa. Hai. Oduudhaa hin eegallee bara. Ammaan ol seeneemi. Warri immoo enerjii na daran gartee qabaatanii na eegaa jirtan. Niin harka reefu mana keessatti gartee warra ani xiqqoo malee ifajjeesuu geetiin jira faa jettanii warri barreessan ni jirtan. Niin harka. Garuu isinii dhufeetiin jira. Harka keessaniin barreessa taap godha, share godha, copy link godha, okay? Dubagaa mata duree irraa eegalla mata dureen arraan tanaa tan durso moo oduun akkuma gartee na duuba gartan kanatti Iraanii fi Ameerikaan jidduma lolaa tana keessa wal qunnamtiidhaanii lola kana gaggeessaa jiranii oduun jettu baateeti jirti. Wal qunnamtiin isaan jechaa jiran ammoo akkaataa lola kanatti dhaaban irratti daarektii wal qunnamaati jiranii saraaraadhaan odoo nam tokkollee isaan jidduun jiran. Meegaa dura gartee keessa gabbuuneeti irraa ni haasoinaa garuu immoo toopikiin keenya mata dureen teenya duraa tana akkasuma sanatti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti lola kana yeroo eegallu mootummaan Iraan ollaa isaanii kana hunda ni dhawan jennee hin yaanne akkasuma sanatti namni tokkolleenu kan gartee Iraan naannoo kana hunda ni dhooyti je'ee itti qophaa'e hin jiru takkasanii. Lammaffaasis mootummaan Iraan misaayiloota jajjabaa kana ni qaban jennee hin yaanne je'eeti reefuun tana haasawaa jaarsi kuni if qaanyeessaati jira akkasuma san biyya tana qaanyeessaati jira. Tanarratti gaa akkumaan amma dura isinii himaa ture dubbii lolaa irratti lola yeroo gabaabaatii fi lola yeroo dheertuu irratti istiraateejiidhaa fi akkasuma san warra gartee pilaana godhuutu jira je'ee waan adda addaa isinii himeetiin jira. Ameerikaan lola kanatti seenuudhaaf qophiileen isinii hime lameen san akka gartee jala hin hordofin fakkaatan akkasuma sanitti maasis akka gartee jeneraaltichi waraana Ameerikaadhaa itti gaafatamaadhaan takkaa immoo chief of staff kan gartee tahee yaanni isaa kan pirezidantiidhaaf himaa ture san akka dubbii dhugaa taate takkaa gartee gorsa dhugaa tahee mul'achaati jirti sanis irraa haasa'uudhaaf teenya. Tanaatan gidduutti mootummaan Iraan guyyaa irraan tanaatis galgala kanaas biyyoottan akka Kuwait, Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates akkasumatti gaa Qataaris bikka hedduu haleeluutti akka jiran miidiyaaleen garagaraa gabaasaati jiran oduu tanarratti viidiyoodhaa fi footoolee adda addaatu jira inumaatu waan ajaa'ibaatu deemaa jira haleellaa isaanii keessa. Gara kaaniin waraanni Ameerikaadhaa hedduun lakkoofsa hedduudhaan akka dhumaa jiran viidiyooleen tokko ni garsiisa garuu nuti viidiyoo asirratti isin hin garsiifnu ammoo akka oduutti isiniif himna. Tana qofallee odoo hin taane oduulee biraatis keessaafuu ministeerri haajaa alaa kan biyya Iraanis nuti Ameerikaa wajjin wal qunnamaa hin jirru yeroon amma dura wal qunnamne isaanii wajjin lola dura
yeroo isaan lola nurra banansanii yaada jiru ammaan tana odoon ili live irran seeniin barreesseeti jira. Waan akkas jechaa jiruufis irraa haasa'uudhaaf ta'e. Dubagaa ammaas qabxiin biraa tan irra deebinee torbaan kana akka malee oowwaa deemaa jirtu dubbii Prime Ministericha biyya Israel Netanyahuudhaati. Netanyahuun viidiyoo biraa guyyaarraan tanaa gadhiiseeti jira. Takka immoo akkaawuntiin isaa viidiyoo biraa guyyaarraan tanaa gadhiiseeti jira. Akkaawuntiin isaa akka jettutti Netanyahuun ni jira jechuudhaaf takka immoo uummataan gartee sossobuudhaaf jecha viidiyoo kana gadhiisaa jiranii jaaniitti odeessaa jiran. Dhiiroo warri mana keessa jirtan akkuma gartee guyyaa kaleettis irraa haasawaa jiru dheengadallee irraa haasawaa jirrutti Netanyahuun kun ni jiramoo ni du'e isinii fakkaatti. Mee yaada keessan barreessaa ittiin isinii dhufu. Akkasuma sanitti oduuleen biraatis hedduudhaatu jira keessaafuu gartee lola kanarratti biyyoottan Yuurooppiidhaa akka jiranii fi biyyoottan gartee Eeshiyaa keessa jiraniis irra hedduun isaanii nuti Ameerikaan sossobbii gartee isaan kootaatiti Strait of Hormuz nu wajjiin banaa takkaa immoo nu wajjiin hirmaadhaatiti gaasni akka olii gad dabru ja'anii gaafachuu kanarratti aylii teessan ni beeynaa isin lola kana gartee odoo nuuni mareetin eegaltaniiti ammaan tan ammoo sossobdanii lola nu naquu barbaaddanii tanaafu hin hirmaannu jechaa ni jiranii biyyootan akkas jechaa jiruu fi waan isaan jechaa jiraniifis irratti ni haasoyna. Akkasuma sanitti mootummaan Iraan irra deebitee ajaja adda addaa baasaati jirti. Keessaafuu barruu dheertuu tan qabxii jaha if keessaa qabdu taniin gartee reefuun tana Facebook irra maxxansee irra hedduun keessan arguun ooltanii sanirraayis wanni haasoynu ni jirti. Tana malees oduulee gara biraatis isiniif hin qaba. Hundi keessanuu gartee akkuma kiyyaatti enerjii bareedaadhaan harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa, wal jala haa hordofnuun isiniin jaa. Na dhagayaa jirtanii dhiiroo. Na dhagayaa jirtanii warri ammaa dhufaa jirtan mana keessatti. Na dhagayaa jirtan sagalee tana yoo dhagayaa jiraattan taate mallattoo naa godhaa. Tolega abshira akkana laal. Dubagaa dursoomee odumaan asirratti maxxanse tanarraa haa eegallu. Oduun tuni miidiyaa Axios jaaniin miidiyaan kuni pirezidantii Ameerikaadhaa Donald Trump yeroo ammaan tanaa mootummaa isaa tanatti qaceellotti dhiyaata oduulee takka tan gartee miidiyaan biraa hin arkatin daddafaniiti baasuudhaan beekaman. Amma durallee irra deddeebi'ee jara kanarraa oduu isinii dhiyeesseetiin ture. Dubagaa akkuma gartanitti akka isaan jechaa jiranitti mootummaa Ameerikaatii fi mootummaan Iraan lola torbaan lameen deemu kana keessatti lolli kun arraan tana guyyaa 17 deemu. Lola kana keessatti isaan kuni walqunnamtii diploomaasiidhaa hin murre walqunnamaati turanii jechaa turan. Keessaafuu jaan ambaasaadder itti gaafatamaan ministeera haajaalaa biyya Iraan Abbaas Aragaachee fi akkasumas namtichi ergamaa pirezidantii Ameerikaadhaa kan ta'e Steve Witkoff kan jaaniin isaan lameen kun teekstii walii godhaati turanii jaaniiti odeessaa jiran. Bilbila odoon taane teekstiidhaan waliin haasawaati turanii. Haasawaati turan qofallee odoon taane haasawaati jiranii jaaniiti barruu akkanaa tana gadhiisaa jiran. Tuni ammumaan tana gadhiisan daqiiqaa 40 geessu eega isaan oduu tana gadhiisan. Odumaan ani live hin seenin dura jechu. Dubagaa wanni gartee oduu tana keessatti ajaa'iba namatti ta'u akkumaan gartee yeroo politikaa adda addaa takkaa'u biyyoottan Afrikaatillee irraa dubbadhee mootummaan biyya tanaa tuni maaliif waan akkanaa deebiin deebise maaliif waan akkanaan goone je'ee gartee yaada tokko isinii himutti warri Iraan inumaatu diplomaatonni isaaniitii fi mootummummaanuu yeroo ammaan tanaatan karaafuu jiranuu natti hin fakkaatu. Dhugaan isiniin jaa. Eega barruun tuni baate booda odoo daqiiqa 20 hin ta'ini Abbaas Aragaacheedhaa akkaawuntii isaa gubbaarratti akkaawuntii isaa tan X gubbaarratti barreesseeti jira. Akka gartee barruu isaatti oduun ammaan tana mootummaan Ameerikaatii fi nuti walqunnamaa jirra jettee baate tuni guutumaa guututti oduu sobaati
dogoggora ammaasis nuti takkaa mootummaa Ameerikaatii wajjin daarektii walqunnamaa hin turre. Ammaasis akka jirutti inumaatu gartee yeroon nuti isaanii wajji walqunnamne yeroo galgala isaan lola nurra banansan odoo walgahirra jirru yeroo sanii boodarra gartee walqunnamuun keenya. Inumaatu yeroo walqunnamaa turre sanitti nuti isaanii wajjin daarekti walqunnamaa hin turre. Akka gartee waniin isinii himaa ture san shuttle diplomaasii taniin isiniin jee tan namayyuu gartee mana adda addaa keessa ta'anii akkasitti gartee warreen isaan qopheessu takkaa'u gartee keessummeessu isaan lameen jidduu deemee waraqaa irratti gartee barreeffachuudhaan waan irratti mari'achaa jiran gaggeessan jechuudha. Oomaan keessatti akkuma yaadattanitti itti ministeertichi hajaalaa biyya Oomaan akkasitti gaggeessaa ture. Akkasitti achi boodas deemanii hoggaa Yurooppii dhaqanis akkasumatti gaggeessaa turan. Isinii ifaami? Dubagaa waan mootummaan Ameerikaadhaa gartee karaa dippiloomaatiitiin karaa adda addaatiin soorsii jaanii gadhiisan kana guutumaa guututti waan sobaatii jechuudhaan abbaa saragaachidhaa jalaa hoffiseeti jira. Okay? Dubagaa eegaan gartee tana isinii hime booda jabduun takka tan pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump. Akkuma gartee barruulee dheertu tana duuba gartanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa reefuun tana inumaatu hoggu lamarra hoggu sadii miidiyaa garagaraatiif haasawa godhaati ture. Inumaagaa inni gartee press pool jaaniiniti miidiyaalee hedduu gartee isa dura dhaabbateeti akkasitti inni gartee gaaffii fi deebii gartee bikkuma taa'u oofisa isaatirraa godha. Garuu immoo guyyaa kana hogguu gartee kaabinee miitingii irra ture miidiyaa wajjin gaaffii fi deebii godhee ture. Sanirratti yaada akka malee waan qabatamaan lafarra jiru kana wajjin wal dhabu haasaweeti jira. San qofallee odoon taane inumaatu oduu takka takka taniin anilleen amma dura irraa haasawuu hin barbaadin takka ifii isaatiif dubbateeti ifa baasee ture. Waan sanis gartee irraa isinii hima. Akkasuma sanitti gaa akkaataa gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa je'utti lola kana gartee odoo nutiin eegaliin dura mootummaan Iraan dila kana jabduudha jettee namnummaan yaade hin jiru. Takka akkasii jedhe. Lamada mootummaan Iraan misaayilota ajaa'ibaa kana qabdi jedhee keessaafuu misaayilota kan waa hunda balleessu kan karaa dheeraa deemu. Humna ajaa'ibaa qabu kana qaban jennee nuti hin yaannee jedhe. Okay? Akkasuma sanitti ammaasis biyyootan ollaadhaa biyya akka gartee Suudiidhaa, Kuwait, Bahareen, United Arab Emirates fi Qatar, Jordan naannoo kana hunda ni dhawan jennee hin yaannee jechaa jira. Beekaa dippiloomaasiidhaan dubbiin inni biyyootan dha'u jira. Garuu immoo mootummaa Iraan yoo gaafattan mootummaan Iraan nuti biyyootan kana dhawaan jirru jechaa jiran. Nuti warri gartee dhawaa jirru meeshaalee Ameerikaatii fi kaampii waraana Ameerikaa akkasuma san keessaafuu gartee torbaan kana waan Ameerikaa wajjin walitti hidhaadha. Waan akka gartee koorporeeshina kaampaanoota Ameerikaadha. Akkasuma sanitti bikka Ameerikaan investitti gootee sheerii keessaa qabdu. Okay? San dhawaa jirraa jaaniiti dubbachaa jiran. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii waan goona kan isiniin jiru. Na dhagayaa jirtanii dura dursoo. Yaada garagaraati jechuun wanni gartee amma pirezidantiin Ameerikaadhaa arra afaaniin gabbahee akkana jechuun kun mootummaan isaa akka gartee lola kanaaf hin qophaa'in garsiifte. Takka sani hedduu qaanyee. Okay? Wanni kanaatuni pirezidantii Ameerikaa habiraa biratti nama hedduutu hujiirraa ari'ama. Beekaatan. Okay? Takka sani. Lamada isaanii gartee ammaan tana dippiloomaasiidha ja'anii mootummoota garagaraatiin gama duubaatiin lola kana gartee nurraa dhaabaadhaa ceasefire goonaa akkasuma sanii gartee mootummaa Iraan tana meenuu haradhaa ja'aniini akkumaan amma dura isinii himaa ture san
biyyoottan afurirraa shanfaa gaafataniiti turan. Biyyoottan afurirraa shanta isaan gaafatanirra ila amma takkarraa illee hin milkooyne. Garuu gama duubaatiin diplomatic channel wanni jaaniin takkaa gartee warri diplomaatiidha gama duubaatiin gartee haasa'u garagara kan godhan kuni ammallee itti fufaatuma jira. Garuu Iraan akkuma gartee afaaniin as baatee dubbachaa jirtu sanitti lola kana guutumaa guututu akka hin dhaabne yeroo dheertuudha eegee isaan ifatti dubbatanii jiran. Lola kana keessaa namni gartee waan afaaniin je hojiirra oolchaa jiru Iraan qofa. Okay? Dubagaa kana keessatti reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa mistira takkaa'u gartee sikireetii ajaa'ibaa takka baase. Sikireetiin inni baase kunigaa duraanis gartee miidiyaalee fi bikki adda addaa kana hin beekan ture. Anilleen irra haasoo hin barbaanne. Garuu immoo soorsiin adda addaa oduu baasaniitu ture. Oduun san keessaafuu mootummaan Iraan tuni kaampaanii gartee maqaa adda addaatiin takkaa'u gartee shell kaampaanii jaaniini maqaa dhoo'isaatiin kaampaanii adda addaa banataniiti. Kaampaanoota kana keessaan gaaza gurguraa turanii gaaza gartee hogguu gurguramu. Oh my god. Okay, dhiiroo tiktaakiin tiktaakiin akka nu jeequu barbaada. Akkamiin rooyyaa dhiiroo keessaa yaa namoo kami? Tiktaakiin ammaasis waa ergaa jira. Keessaa yaanee karaa feesbuukii deeyna moo yuutuubii deeyna. Ajaa'ibaa bara. Waanuma ajaa'ibaa ta'u wanni isaan godhaa jiran kun waan ajaa'ibaa ta'e ammaa sobbu lammadaatiif gartee duru waanuma ajaa'ibaa ta'u wanni isaan godhaa jiran kun waan ajaa'ibaa ta'e ammaa sobbu lammadaatiif gartee duru na barreessanii jiranii wanni gartee akkana godhaniif walleenuu ifatti gartee waanuma ajaa'ibaati dhugaan isiniin jaa. Tanaafin irra deddeebi'ee isin yaadachiisa beektanii harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa, koppilinkii godhaan tuni tana qabdi laal. Jarri kuni waan inni haasawaa jiru kana ammaan tan akka gartee dhagayaa jiran fakkaatti. Beeka jarri kun tiktaakiin kuni wanni gartee itti bitameef Ameerikaa keessatti akkaataa gartee isaan warreen amma lola kana gaggeessaa jiru kuni ummata biyya tanaatii fi ummata addunyaadhaa gartee karaa ifii isaaniitiif fadhanitti waan gaggeessuu dadhabaniif jecha tiktaakii kana bitatanii akka gartee nama kana gartee isaan kuni dura bahanii kontrool godhuu danda'an yaada ummataa jechuu kiyya. Tanaafi tiktaakiin kuni gurgurame hin irraanfatina. Hoggaa gartee amma asirratti gartee kana dhiibbaa narra godhan kana ana qofa irra godhaatiin jiran isaan isinirratti dhiibbaa godhaa jiran. Isin akka gartee waan haareen dhageenya akka gartee yaanni keessan akkuma gartee isaan deeggartaniif taa'u jechuu an ammoo sanii miti an waan haareen isinii hima waan gartee lafarra jiru jechuu. Okay? Akkam yettemme dafaa murteessaa. Hedduu nama dhibdi dubbiin tun. Okay. Yoo cufanis haa cufanii ani ittiin fufaa tana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Maaliif amma taraa lama gartee wal jala natti wanta godhaa jiran ammumaan tana eegaan laayifii ol seene. Dubagaa wanni takka gartee mootummaan Iraan tuni wanni isin godhaa turte keessaafuu gartee akkaataan isin gaazatti gurgurtu biyyootan garagaraatti gartee gaaza gurgurtu kana kaampaanii shell jaaniin shell kaampaanii jaaniiniti kaampaanii dhoo'isaadhaa tan maqaa biraa biyya isaaniitti hojii walitti hidhaan tahin kaampaanii san banataniiti kaampaaniin san daldala adda addaa keessin gaggeessitu biyya gartee akka
United Arab Emirates keessaa akkasumasan biyya Qatar keessaa akkaawuntii baankii qaban baankii adda addaa jechuudha. Gaazota gurguran kana hunda hogguu gartee maqaa isaaniitiin maqaa gartee kaampaanii kanaatiin hogguu gurguramu gaazni kaampaaniin san warreen irraa bitatu akkaawuntii gartee kaampaanii tanaatti maallaqni kun seena. Maallaqni kun boodarra deebi'ee gartee karaa biraatiin biyya Iraanii fi galaa jechuudha. Amma ifa isinii taate dubagaa reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa mistira kana hunda gannaaqe. Okay? Akkuma gartee as gubbaratti argitanitti gartee inumaatu misaa'ela qofa gartee erguu odoo hin taane waan gartee isaan godhaa jiran laal. Deebi'ee maal inni jedhe? Mootummaan United Arab Emirates'dha. Akkasitti maasis mootummaan Qatar tuni warra Iraan kanaafuu baankaroota turanii. Isaan kuni mootummaan Iraan tuni hoggaa gartee gaazesiidhaa addunyaarra gurgurattu akkaataa isaan kun maallaqa isaanii kaampaanota sheel kana keessaan karaa biyya Iraanitti gartee ol garagalu gargaaraa turanii. Akkamitti irraan tana deebitee jara kana dhooyitii jechaa jira mootummaan Iraan tun. Okay? Akkamitti irraan tana biyyuma gartee isaan gargaaru jirtu tana dhooyitii jechuusaati. Okay? Qaanyoominni gartee gurguddoon inni dubbachaa jiru keessaa nuti lola kanarratti gartee qophii gayaa hin goone. Lolli kuni akka nuti pilaanatti goonee miti. Nam tokkollee nu Iraan biyyootan ollaa kana hunda ni dhooyitii jennee hin yaanne jechaa jira. Okay? Dursoo lolli kun odoo hin eegalamin dura yoo xiqqaatte baatii lamafaadhaaf akkaataa Iraan yoo lolli kun eegalame biyyootan ollaa kana hunda itti dha'uudhaaf deemtu takka immoo dha'uu dandeessu irraa haasoineetu ture. Akkas achi qofaa miti. Ammaasis bikka gaazni irraa ba'u kana hunda mootummaan Iraan akka dha'uudhaaf deemtu akkasuma sanitti bikka gartee waraanni Ameerikaa jiruu fi kaampiilee waraana Ameerikaadhaa inumaatu gartee san qofallee odoon taane yoo biyyootan ollaa kun hundinuu airspace isaanii samii isaanii gartee akkasuma sanitti biyyee isaaniitis waraana Ameerikaatti dhiisanii waraanni Ameerikaadhaatii fi warri Israa'el achirraa kan haleelan yoo taate isaanis diina keenya akka diina keenyaatti bikka gartee isaan irraa nu dha'an san barbadeessinaa jedhanii dubbachuu isaanii ni yaadatta. Dubagaa pirezidantiin Ameerikaadhaa kana hunda gartee irraanfateeti oduu garagaraa reefuun tana miidiyaadhaaf akkanatti gannaqe jechuudha. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti. Okay? Wanni gartee na ajaa'ibsiiste keessaa pirezidantiin Ameerikaa gartee hoggaa reefuun tana haasoo jiru hoggaa gartee inni no expert would have predicted that this was going to happen hogguu inni jiru. Laal inumaatu warreen gartee dhugaadhaan ekspertii ta'an warreen muuxannoo ajaa'ibaa muuxannoo lolaa qaban tokkoon isaaniitu wanni tun inni taati jedhanii itti yaannee takkaa'u nuuf hin himne jechaa jira. Mee dhiiroo Jeneraaltichi waraana Ameerikaadhaa akkana ji'eetitti Daana Tirampii gorsaa turee ji'ee anuu isin himeen jiru irra deddeebi'ee san qofallee odoon taane ekspertoonni waraanaa kan gartee jiddugaleessa bahaa kanaa fi warreen lola Iraaq irratti hirmaatan irra hedduun isaanii waraanni Ameerikaa lola kanarratti gartee yoo hirmaate hedduu isaaniif rakkoodha. Akka gartee taraa lola guyyaa 12 sanii miti jennee irraa haasofneen turre ifumatti jechuudha. Ani gartee gama kiyyaan qabxiilee hedduu isinii kan nuuni hin danda'a. Tan gartee nuutu irraa mari'anne mana kana keessatti. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa kun hundinuu gartee akka hin jirretti akka quban qabnetti as bahee hogguu dubbatu kana akka malee nama ajaa'ibsiisa. Inumaatu waan qabatanii fi waan dhaban adda wallaalanii lola kanarratti gartee akka istiraatejii hin qabne akka gartee inumaatu warri gartee lola kana eegale iji guduunfataniituma Israa'el jara gartee Prime Minister Israa'el jala akka deeman sanfaatu mul'ataman haasoo kana keessatti. Okay? Dubagaa eegaan gartee kana isinii hime booda mootummoonni
jiddu galeessa bahaa kana keessaafu gartee biyyoottan akka Qatar faan akkasumas sanitti United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaanis lola kanarratti gama gartee fuulduraatti lolli kun haa dhaabbatu karaa dippiloomaasii karaa wantaa jaaniiti haasawaa jira. Gara duubaatiin lolli kun jabaatee itti haafufu mootummaa Iraan tana nurraa hombalchaadhaa jechaanii jiran. Kana gartee ifatti irra deddeebinee haasawaati turre. Mee isin waa'uma gartee isin garsiisuudhaaf haasawa kanarratti obsamee isiniin gartee waanuma ajaa'ibaa takka gartee wanniin gartee lola kanarratti ani arkee taniin gartee as mana kanatti hoggumee irra deddeebinee haasoin. Oduu tana guyyaarraan tana baate. Anammoo isinii himaatiin ture ni yaadattanii warri mana kana keessa jirtan yoo xiqqaate gartee baatii takka dura odoo yeroo gartee dippiloomaatonni garagaraa hundinuu gartee karaa Ameerikaadhaa dhufuudhaa fi akkasitti gartee cacaahaa turan san waan Saudi Arabiyaan jechaa turte waan gartee warri United Arab Emirates jechaa ture hunda irraa haasawaatu ture yoo yaadattan taate xiqquma isin yaadachiisuudhaaf. Saudi Arabiyaan lolli kun akka gartee hin taane godhuudhaa fi as dhufanii Washington DCdhaa dippiloomaasii godhaa jiranii inumaatu yeroo takka yoo yaadattan Saudi Arabiyaadhaa fi Defense Minister Saudi Arabiyaatii fi warreen gartee yeroo takka yoo yaadattan lola dura torbaan tokko lola dura jechuun ministeera basaastuu kan biyya Saudi Arabiyaatii fi akkasumas ministeera gartee ittisa biyyaa kan Saudi Arabiyaadhaa isaan lachuutu waliin dhufaniitti DC turan. Akkasumas sanitti ministeertichi gartee kan biyya Israel Defense Ministeriinis dhufee kan spy agencyidhaatis kan Mossad gaggeessus Washington DC turan. Isaan kun hundinuu waa'ee lola kanarratti final touchii takkaa gartee xumura qophii isaanii irratti mari'achaa akka turan isinii himaatiin ture. Ni yaadattanii warri mana keessa jirtan. Yoo ka yaadattan taate gaa mallattoo naa godhaa dhageeyaa turre warri jettan gartee waan kana akka isaan godhaa turan jechuudha. Jidduma san mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan oduun bahaa turte mootummaan Saudi Arabiyaadhaa daddafaatiiti Iraan tana nurraa dhawaadhaa jetteeni pirezidantii Ameerikaadhaa kadhachaa jirtii jee isin himaatiin ture. Haasoo kanammaas beeka mootummaan Iraan ni beeyti. Okay? Akka mootummaan Iraan beeytu ragaa itti qabna maaliif itti gaafatamaan security biyya Iraan Ali Larijani ifatti as bahee dubbachaa ture. Keessaafuu isin warri ollaa keenya isinumaa mitiihii warri gartee Ameerikaadhaan daddafaa nurraa dhawaa jettanii kadhachaa turtanii je'eni hogguu ni dubbatu. Asitti irraa ture. Okay? Yoo gartee ragaa ka barbaadan taate viidiyooleen ani maxxanse deemaa laalaaf duuba. Dubagaa arraan tana garuu immoo haareetti gartee oduun baate sanuu eenyu baase laala New York Times baase miidiyaa New York Times kajaaniin miidiyaa gartee akka malee guddaadhaati gaa beekamtii guddaa haa qabu jechuu addunyaa tanarratti New York Timesiin hedduu newspaper akka jechaa jirutti New York Timesiin akka jirutti gartee mootummaan Saudi Arabiyaadhaa keessaafuu gartee MBS mootummaa Ameerikaatiin daddafaatitii biyya tana nurraa kara tokkottichi baasaadha. Nuti gartee hamma isin biyya tana daddaftanii nurraa achi baaftan eeggachuu dadhabnee jirra jee gama duubaatiin gartee isaatu dhiibbaa godhaa jira. Gara kaaniin lolli kun gartee akka gara fuulduraatti lolli kun gartee akka hin taane takkaa'uu akka dhaabbachuu qabu je'eeti. Karaa dippiloomaasiitii fi karaa biraatiin godhaa jirra je'ee dubbachaa ture. Okay? Dhageeyaa jirtan dhiiroo. Kana gartee irraa haasawaati ture. Ni yaadattan. Okay? Dubagaa arraan tana ogguu gartee New York Timesiin akkanatti as bahee dubbachaa jiru. Isinii galtee dubbiin teenya. Shira hedduudhaatu deemaa jiraadha. Shira kana gartee qacooloo beekaa.
Garuu immoo tooftaa gartee deemaa jirtu tana waan irraa haasofneef irra hedduu keessanitti haaree ta'uu hin qabdu. Okay? Duuba eegaan akkana jee odoo gartee karaa qophii itti aantutti hin dabarre waan ajaa'ibaa takka gartee saniin isin garsiisuudhaaf ta'a. Harka keessaniinis taap godhaa, share godhaa, copy linkii godhaadha. Guyyaa irraan tanaa miidiyaan Ameerikaadhaa tokko egaa warri irra hedduun keessan gartee alaabaa as duuba jirtu tan yoo hin beekne taate warri beeytanii keessaafuu warri gartee biyya dhiyaa tana keessa jirtanii rainbow flaagii ni beeytan na fakkaata irra hedduun keessan. Dubagaa hedduun ajaa'ibsiiseetiin koflee gartee oduu kanaa tan arge. Guyyaa kaleedhaa miidiyaaleen Ameerikaadhaa mujtabaa Hameeniidhaa takkaa'u gartee Ayatullah mujtabaa Hameeniidhaa maqaa balleessuudhaaf hojii adda addaa hojjechaa jiranii je'etitiin isin himaa ture. Hojiilee san keessaa tan gartee kalee irraa haasawaa turre akka gartee abbaan isaa isa kan hin jaalanne. Akka inni kuni gartee nama dadhabaa ta'e. Akka gartee inni kuni biyya Iraan tana gaggeessuu hin dandeenye. Eefi ammaasis gartee akka inumaatu warreen biyya tana gaggeessaa jirulleen isan jaalanne ja'aniiti. Isa kana maqaa balleessuudhaaf artikilii adda addaa irraa barreessaa turan jeetitiin isin himaa ture. Kana gartee ni yaadattan. Dubbiin achitti hin dhaabbanne. Arraan tana garuu immoo inni kuni gahiidha jechuudhaani artikila biraa irraa barreessan. Dhiiroo qacellotti gartee dhageeffadhaa waan isin himaa jiru kan. Gaaf tokko gartee irraa baruudhaa teessan waan isinitti himaa jiru kan. Irra hedduun keessan gaa waan gahiinis waan taate yoo hin beekne rabbiin isinii kadhadhaa. Miidiyaan gartee akkana je'ee barreesse New York Post jaaniin. Okay? Miidiyaan akkana je'ee barreesse kuni New York Post jaama. Kaan New York Times jedhamre kun immoo New York Post jaama. Jara kanaatu amma jarreen kun gartee silaa miidiyaa gurguddaadha maqaa gurguddaa qabu. Silaa miidiyaa maqaa isaanii eeggachuu qabu. Garuu immoo mushtabaan gartee gahiidhaa jedhaniitti barreessan dhiiroo. Dhiiroon dhagayaa jirtanii. Tolega. Eegaan gartee tana isinii hime booda oduun gartee tan ajaa'ibaa takka taniin isin garsiisu tana gartee kaleellee waa xiqqoo irraa haasofneetu turre mootummaan Ameerikaadhaa markaboota isaanii kan lolaa kan gartee hoggaa isaan deemanii dhufanii Strait of Hormuz'tti dhiyaachuudhaaf kiiloomeetira 340 irratti ogguu dhiyaatan waraanni Iraan diroonnanii fi misaayila itti dha'uudhaan bikka kanarraa ari'anii akka turan isin himaatiin ture. San dhagayaa turtan. Dubagaa markaboonni kuni achirraa baqateeti oomaan dhufee asii gaara jalatti dhokatanii tattaa'u jiraniin isin hin jee. Okay? Dubbiin achitti hin dhaabbanne guyyaa irraan tanaa mootummaan warri Iraan diroonnan itti erganii bikka kanatti dha'uudhaaf. Gaaruma kana jalatti diroonnan itti erganii turan. Hedduu itti ergan. Sanuu akka odeessanitti yoo xiqqaate diroona 12 itti ergan jechaa jiran. Bikkuma tana jalatti gartee bikka kana yoo xiqqaate markaba habbaa sadiifaatu jira. Kan markaba lolaa jechuudha. Markaba xixiqqaadhaa miti beekaa. Markaba guddaa Ameerikaadhaa habba sadiifaatu ture. Asitti illee jalaan baane. Inumaatu yoo Ameerikaan gartee humna jabduu addunyaan sodaattu san. Yoo kan qabaatan taate markabni isaanii maaliif dhokatee gaara jala taa'aa fa'aa jedhanitti gartee warreen adda addaa yaada irraa barreessaati jira. Okay? Dubagaa tana eegan gartee isin garsiise booda lola kana akka gartee Ameerikaan odoo marii gartee nam tokko wajjinuun godhin eegaltee fi isaanumaa fi warri Israa'el qoftiin lola kana akka eegalan irraa dubbanneeti jira.
Garuu haareetti gartee guyyaa irraan tanaa miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti biyyoottiin gartee na duubatti akkana tartaa gartee jirtu suni keessaafuu biyyootan Yuurooppiidha. Inumaatu Yuurooppi qofallee odoon taane Ingilistan dur gartee Ameerikaan yoo goda seente jala seentu. Okay? Yoo Ameerikaan raftu taate wajji raftu. Yoo Ameerikaan ceetu taate jala ceetu. Biyya saniititu arraan tana as bahee nuti markaboota gaazaa kan gartee Strait of Hormuz keessa dabru aynee isiniin gargaarru ja'aniiti dubbatanii jiran. San qofaa miti biyyootan gartee marsaa galan kun hundinuu akkasitti warra didee jiru. Dubbiin achitti hin dhaabbanne warreen gartee dhaabbanni neetoodha. Akkasuma sanitti European Unioniis as bahanii nuti lola kanarratti hin hirmaannu qofa odoon jenne inumaatu gartee laal wanta qaqqaceellotti hubadda. Mootummaan Ameerikaadhaa gama duubaatiin bilbilaan biyyootan kana hunda warra dubbisee irraa dhabe beeka. Inumaat sanii fi pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa kaleedhaatis biyyootan kana hundaa fi warra biraatillee sodaachisaa ture. Kana gartee irraa haasofneeti ture. Kana keessaa wanni gartee Ameerikaan amma silaa godhuu barbaadde biyyootan kanaan lola irratti hin hirmaatinaati gaazuma qofa gartee akka markaboonni gaazaa Strait of Hormuz keessaa nagee hamba'u irratti nu gargaaraadha jechaanii jiran. Akkas jechuun maal jechuu? Yoo fakkeenyaaf ogguu markaboonni isaanii gartee naannoo sanitti dhiyaatee warri Iraan markaba kana tokko dhahe biyyoottiin san hundinuu lola irratti ni idaamanii jechuudha. Isinii galtee? So akkasitti silaa gartee jara kana hunda dhiibanii lolatti gartee odoo isaan quban qabne naquu barbaadan. Biyyoottiin tun hundinuu wanni isaan jechaa jiran lola kana goo eegaltan nuuni mari'anne. Ammaasis nuti lola kanatti hin amannu. Iraan Ameerikaadhaa wajjin diinaa miti bikkiisiin Ameerikaa itti sodaachifte hin jirtu. Tanaafuu nu dabraadhaa jechaanii jiran jechuudha Ameerikaadhaan. Tanaafi pirezidantiin Ameerikaadhaa inumaatu gartee yeroo takka akka malee frustrate tahee aarasaa miidiyaa irratti garsiisaati jira. Akka gartee duraan inni yaadetti. An dura irratti maaliin isiniin jee odoo lolli kun hin eegalamin. Gorsaan waraana Ameerikaadhaa itti gaafatamaan waraana Ameerikaadhaa guddaan Chief of Staffiin pirezidantii Ameerikaa bira dhaqee nuti yoo lola kanarratti hin hirmaanne nuuf gaariidha. Sababni lola kanarratti gartee hirmaachuu irraa hafuu qabnuuf qabxii sadii jira. Sadeen san je'een lafa kaa'ee jira. Sadeen keessaa wanni amma isinii himu kuni takkaa jechuudha. Maaliif warreen gartee duraan lola adda addaa irratti nu gargaaran takkaa gartee allies jaaniin ammaan tana Ameerikaan warra lola irratti isaan gargaaru warra lola irratti gartee nu gargaaru tokkollee if cinaadhaa hin qabnu jeen. Ammaasis meeshaa waraanaa takkaa'u rasaasan takkaa'u misaayiloota waraanaa gayaa hin qabnu. Tanaafuu lola kanarratti hirmaachuurraa yoo hafne irra wayyaadhaa je'eniiti pirezidantii Ameerikaa gorsaa ture. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa isan dhiiseeti gaa lola seene jechuudha. Ammaan tana gaa qaanyii guddoon gartee eenyurra dhufaa jirti? Pirezidantii Ameerikaa irra dhufaa jirti. Akkasuma sanitti gaa inni pirezidantiin Ameerikaadhaa silaa'uu aniniin qaanyaween jedhu warreen gartee jeneraalota isaa gadii hojiirraa ari'uun oolu sababa kanatti. Nama hedduutu hojii dhabuu ta'a. Tana gartee arrallee yoon taane arrarraa baatii lama baatii sadii keessatti nama hedduutu hojiirraa ari'amuu ta'a. Sababa lola kanarratti jechuudha. Kana gartee qaccoolla quba qabaadhaa. Okay? Duba eegaan akkana jee odoon gartee karaa qabxii itti aantutti hin dabarree laal tiktaakiin wanni inni godhaa jiru dhugatti marii teenya tana haasoo kana oduu tana gartee miidhaati jira. Isin ammoo chalinjeeyinaati harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa. An haasoo isin chalinjeeyina ammoo. Ani haasawus gartee haasoo kiyyaa dhageeffachaa tuma harkaan itti fufaan isiniin jechuu barbaada. Dura dursogaa takka gartee waniin isin garsiisu keessaa yeroo na duubatti gartee hin agartan na fakkaata.
mee gartee akkuma gartee asitti footoolee tana arkitanitti haleellaaleen tuni haleellaa gartee reefuun tanaati. Okay? Haleellaaleen tuni haleellaa reefuun tanaati. Akkasuma sanitti gartee as qofatti illee hin dhaabbattu waa hedduudhaatu deemaa jira irraa isin garsiisa. Odoon haleellaa tana keessatti hin seenne kalee ni yaadattanii miti hoggaan gartee gama feesbuukiidhaatiin mootummaan Iraan United Arab Emirates fi akkasuma san gartee warreen Dohaa jiruu fi warreen Qatar jirurraa naannolee kanarraa if eeggadhaadha naannolee kanarraa fagaadhaadha jettee mootummaan Iraan maappii akka lafa kaayaa turte gara feesbuukiitiin isinii maxxansaatiin ture. Maappiilee kana akkuma gartee as gartanittis asiis gamanaas. Okay? Bikki kun hundinuu bikka gartee mootummaan Iraan as waraana Ameerikaatu jira. Warshaalee kaampaanii Ameerikaatu jira. Baankii jira. Ammaasis bikka kanarraa gartee ummanni akka if eegan keessaafuu gartee warri nagayaa bikka kanatti akka hin duune jaanii if dura sa'a 24 dura ibsaniiti turan. Kana gartee nuutilleen poosisini goonee ture. Akkasuma sanitti gaa guyyaa irraan tanaa bikka kana hunda gartee dhawaniiti jiran. Dhawuu birallee dabranii diroonnanii fi misaayilota adda addaa naannoo kanatti erganiiti jiran. Reefuun tana ijoolleen gartee hogguunanii arraan tana airportiin United Arab Emirates dhawamtee jirti je'ee Dubai. Airportiin Dubai akkana dhawamtee jirti je'ee reefu hogguunanii haasoo godhaa ture takka viidiyoo wayii irratti namni hedduun gartee lakkii bika xiqqoo takka malee wanni gartee dhawamtee hin jirtu faa jaanii warreen dudubbatanii jirti. Hoggaa gartee viidiyooleen as bee san hundinuu soobu. Qaceellotti gartee inumaa dhawamuu bira dabartee ibidda guddaatu gartee achi airportii san keessaa balbalaa ture. Mee yoo gartee yooniin asirra kaayyadhee jiraadhee isiniin garsiisa. Akkuma gartanitti ilaal kuni airportiidha. Ibidda ajaa'ibaatu ture airportii keessa. Okay? Daddafeetiin raawwachiisa maaliif jarri namatti hin dhiisu warri kuni. Okay. Dubagaa loluma kana keessa mootummaan Iraan yoo xiqqaatte basaastoota 500 ol qabneeti jirraa jaaniiti dubbachaa jiran. Basaastoonni kunis warreen mootummaa Israa'elii fi mootummaa Ameerikaatiif lola kanarratti yaa'ii haareetti biyya san keessa dhaluudhaaf basaasaa jiranii fi hojjechaa jiran. Cinaa isaanii hojii irratti gartee gabboodhaaf deemu meeshaa waraanaatii fi akkasumas bilbila gargaraatii fi qawwee rasaasanii wajjin qabanii miidiyaa biyyattii irratti dhiheessaniiti turanii akkasumas itti gartee qophiin tuni biyya guutuu keessatti waan gartee seelii adda addaa bikka adda addaa keessa jiran walii qabaa akka gabbaasaa jiran jeneraaltichi gartee itti gaafatamaa waa'ee nageenya biyyattiidhaa dubbateeti jira. Okay? Booda irratti gartee waa'ee waraana Iraanirraa waan ajaa'ibaa takkaan isin hima qalbiidhaan booda qaceelloon dhageeffadha. Okay. Dubagaa kanumaa wajjin mootummaan gartee Iraan reefuun tana Abbaas Aragaachiidhaa takkaa'u gartee itti gaafatamaan ministeera haajaalaa biyya Iraan haasoo gaggeessaa ture. Haasoo isaa kana keessatti qabxiilee jajjabduu takka lafa kaa'ee jira. Okay? Qabxiileen inni irraa haasawee keessaa warri ammaan tana dhufaa jirtan oduurra jirra gaa akkuma gartee quba qabdanitti dhugaa xiqqoo isin duracha kunnee jirra bikkuma gartee jirurraa nu hordofaadha. Yaada keessanis mana keessa barreessaa inumaatu gartee irra nu deebi'imti amma gartee bikka jirru kanarraa finneeti booda gartee isin viidiyoo laaltan oguun karaa sooshaal miidiyaa feesbuukii fi yuutuubiin isinii kaa'e jechuudha. Dubagaa Abbaas reefuun tana akka haasawaa gartee inni miidiyaadhaaf godhaa ture irratti wanni inni jedhe nuti lola kana dhaabuudhaaf rakkoo hin qabnu jechaa jira. Garuu lolli kuni baatii 6 booda gartee ammaasis yoo kanurra deebi'u taate wanni gartee ammaan tana lola kana dhaabnuuf takkallee nu hin jirtu. Ammaasis
diinni keenya yeroo ammaan tanaa ifii isaaniitiif gartee waan akka malee rakkachaa jiraniif jecha lola kana dhaabaa jedhanii tooftaa garagaraa fayyadamaati jiranii. Tooftaan tuni ammaan tana gartee nu sossobdee akkasitti gartee lola nu dhaabsisuudha malee nagayaan gatta'anii marii lola fuulduraa gartee akkaataatti dhaabuu danda'anii fi akka gartee nageenya naannoo kanarratti mariin isaan godhuudhaaf deeman takkallee nu hin jirtu jedheeti haasawa ajaa'ibaa reefuun tana gaggeessee jira. Kana keessa diinni keenya akkuma gartee odeessaa jiranitti keessaafuu warri Israa'eelii fi Ameerikaan yoo xiqqaattee nuti lola kana torbaan sadiif gaggeessine jedhaniiti dubbachaa jiran. Nuti immoo yoo xiqqaattee baatii jahaaf lola kana gaggeessuudhaaf qophooyneeti jirra. Akkasuma sanitti akka pilaana keenyaatti gaggeessaa jirra jedheeti haasawa godhee jira. Kana keessa gartee mootummoonni haasawni tokko tokko kan biyya Iraan keessaa bahaa jiru akka jirutti inumaatu mootummaan Iraan lola ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana dhaabuu hin dandeessu. Ammaasis ajajni gartee waraanaa kan lola kana gaggeessuudha karaa gartee pirezidaantiitirraa waan dhufutti hin jirreef jecha inumaatu pirezidaantiin biyya Iraan Pezeskiyan inumaa gartee akka nama hojiirra hin jirreetti lolli kuni olii gaditti gartee deemaa jira jedhaniiti gara adda addaatiin warreen miidiyaaleen gartee biyya alaa kuni irraa dubbachaa jira. Dubagaa waan isaan akkana jedhaniifiin qabxii jajjabduudhaatu jira san isiniifin itti dhufuu ta'a. Dubagaa eega kana jennee booda guyyaa irraan tanaa Ayatullah Mujtaba Khomeini maqaan isaa gartee ammallee naa dhufutti hin jiru. Ayatullah Mujtaba Khomeiniin guyyaa irraan tanaa eega aangoo fudhate booda takkaa'u gartee eega Ayatullah tahee booda yeroo duraatiif nama gartee jeneraalticha tokkoof aangoo kenneeti jira. Aangoon isaa namticha jeneraalticha kan gartee duraan IRGC gaggeessaa ture kan maqaan isaa Moesin Razavi jaaniin isa saniif aangoo kenneeti jira. Aangoon isaatis akka gartee gorsaa waraanaa irratti isaaf ta'u aangoo kenneefii jira jaaniiti miidiyaaleen biyyattiidhaatii fi aljaziiraalleen irraa gabaasaati jiran. Yaaduma gartee eega gartee Mujtabaa Khomeini kaafne booda yaada isaa irratti gartee inumaa mootummaan Ameerikaadhaa irra deebitee guyyaa irraan tanaa inni lubbuudhaan jiraachuu isaatii fi madaa'uu irratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa haasoo godheeti jira. Akkasuma san mootummaan Ameerikaatii fi miidiyaaleen Ameerikaatis yaada garagaraa dhiheessaati jiran. Akka isaan jechaa jiranitti kalee illee irraa dubbanneeti turre yoo yaadattan Mujtabaa Khomeiniidhaa madaaweeti raashatti gartee haakimaa jiranii jaaniiti irraa dubbachaa turan. Garuu mootummaan raashaatis waan sanirraa gartee yaada isaanii dhiyeessaniitu turanii akka jaanitti nuti Mujtabaan yoo raashaa jiraates yoo raashaa hin jiraannes kanarraa gartee wanni nuti dubbannu takkallee nu hin jirtu. Tuni qophii gartee nuti yeroo hedduu irratti koomentii goonuu miti akkasitti gartee nuu quba qabaadhaadhaa je'ee dubbii himaan Kremlin takkaa'u gartee dubbii himaan pirezidaantii biyya Raashaadhaa Dimitri Peskov jaaniin miidiyaadhaaf deebii godheeti jira. Okay? Sana eega akkas jennee booda garuu miidiyaaleen Ameerikaadhaa soorsiidhaa fi akkasuma sanitti pirezidaantiin Ameerikaatilleen guyyaa har'aan tanaa akka jechaa turetti Mujtabaa Khomeini xiqqoo malee daqiiqaadhaa fi du'a jalaa bahee ja'aniiti miidiyaaleen Ameerikaadhaa odeessaa jiran. Akka gartee isaan kun odeessaa jiranitti Mujtabaan bikka gartee manasaa hogguu gartee mootummaan Ameerikaadhaa takkaa'u warri Israa'el misaayiliin manasaa gartee hogguu dhaawanii inni jalaa baafatee bikka sanitti garuu inni miilarra dhaawameeti madaawee jira ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Oduun tuni hangam takka dhugaadha hangam takka sobaa wanni irraa beenu takkallee hin jirtu. Garuu akka isaan jechaa jiranitti oduu tana sagalee waraana biyya Iraan sanirraahi dhageenyee jaan yeroo gartee isaan
warri gartee waraana biyya Iraan gaggeessu waliin haasawan. Haasawaa isaanii san egaa jalaa dhageeffachaa akkasitti gartee achirraa dhageenye jaaniti soorsiin oduu tanaa himaa jira. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii? Na dhagayaa jirtanii waan isin himaa jiru kana? Okay. Soorsiin isaanii akkas jira. Tanaamit. Jabduu takkaan qaba isinii himu ta'a. Dubagaa eegaan gartee tana isinii hime booda mootummaan Ameerikaadhaa galgala kana xayyaara B1 jaaniin kan sanuu gartee xayyaara boombii gurguddoo baadhatee deemu. Akkasuma san xayyaara KC-135 hajaaniin kan gaaza naquuf samii irratti fi xayyaaroota gartee faayitar jeetti kan gartee baamarii kana waan biraarraa eegu jechuudha. Yoo gartee lolaafis rakkoon itti dhuftu taate jechuudha. Amma gaa xayyaaronni isinii himu jiru kun yeruma hundaa'u qophiidhaan deeman. Xayyaarri gartee B1 jaaniin kuni akka malee gartee guddaadhaas ulfaataa waan ta'eef jecha yeroo hedduu yoo gartee jettiin biraa gartee samii irratti dhuftee isa dho'uudhaaf adeemtu taate firraa dha'uu hin danda'u. Tanaafuu samii irra gartee hoguu deemu xayyaara lolaatutu gartee akka gartee F-35 takkaa'u gartee F-15 faadhaatutu isa kana cinaa deemee bikka gartee dhaqan san dhaqanii akkasitti boombii san darban. Okay? Dubagaa kana eegaan isinii hime booda akkuma gartee na duuba gartanitti wanni dhoo isaa takkallee hin jirtu addunyaan tuni waa hundaa gartee akkana baafti bikki gartee amma xayyaarri kuni ka'ee irra deddeemu jiru. Israa'el irraa ka'eeti Suudi Arabiyaa dhufee jira. Akkuma gartee arkitanitti masmara isaan irra deeman. Masmara gartee isaan irra deeman kana yoo laaltan Israa'el irraa ka'eeti Suudi Arabiyaa dhufanii jiran. Amma gaa Suudi Arabiyaa irraa ka'anii hojiin isaanii takka gabaabdu. Hojiin isaanii boombii gurguddoo san darbuuf deeman. Wanni gartee asirratti gartee irra deddeebi'ee isin yaadachiisu barbaadu. Mootummaan Iraan maal jechaa turte? Yoo lafa teessan itti fayyadamtanii nu dhooytan, yoo samii teessan itti fayyadamanii nu dhawan, isin diina keenyaa jechaa jiran. Okay? Dubagaa kanarratti akkuma gartan kanatti gartee amma xayyaarri kun dhufee Suudi Arabiyaa qubatee asii gartee maasis hogguu deemee Iraan kana gartee bishaan kana gaasilaa'u gartee Persian Golfi achi dabree Iraan dha'u. Mootummaan Suudi Arabiyaadhaa as keessa ni jirtu moo hin jirtu jettanii yaaddan. Lola kana keessa harka qabdi moo hin qabdu jettanii yaaddan. Mootummaan Suudi Arabiyaadhaa ifiisiitiif jettee walitti eegaa jirti moo ifiisiitiif dhumuu deemti. Amma isinii galtee dubbiinti. Dhiiroo waan akkanaa kan hin agartan miidiyaan biraa isiniin himu akkuma agartee isin garsiisaa jiru kanatti guututti ilaala. Israa'el irraa dhufee xayyaarri kuni Israa'el irraa dhufeeti akkasitti gartee Suudi Arabiyaatti hafuura baafatanii hujii irratti galgala kana dha'uudhaaf deemanii bikka dha'uuf deeman booda gartee hogguu dhageenye isiniif himna dubbiin tuni ta'ammaan tanaati. Ta turtee miti. Maaliif qophiin gartee yeroo hedduu galgala xayyaaronni gurguddaan kun kan deemee gartee maaliif hedduu bikki isaan dha'uudhaaf deemanii fi ammaas gartee akka ifii isaaniitiif gartee saaxiliin baane waan godhuu barbaadaniif jecha akkanatti gartee waliin deemaniti. Amma gaa xayyaarri kun xayyaara guddaadha. Ammaasis Israa'elii fi Yurooppii keessa jira. Jiddu galeessa bahaa kana hunda keessaa baasaniiti jiran. Mega Suudi Arabiyaan akkam jettan reesi warra amma Suudi Arabiyaa jirtan. Suudi Arabiyaan lola kana keessa harkan qabduudha. Moo Suudi Arabiyaanis gartee harkani qabdi jettanii yaaddan. Yooma Iraan Suudi Arabiyaa gartee bikka bira ilaamaan tanaa garuu Iraan Suudi Arabiyaas biyyootan biraas hogguu dhooytu.
beeka bikka waraanni Ameerikaadhaan ni jira ja'anii yaadan dhawaa jiran. Bikka gartee ammaas kaampii waraana Ameerikaa taate kana irra deddeebianii dhawaa jiran. San bira dabranii bikka Gaazaatillee gartee nuutiin dhoowne jechaa jiran Suudi Arabiyaa keessa. Qataaris akkasuma. Okay? Oduun reefuun tana gartee irra deebi'ee arrallee ministartichi mee isiniin garsiisa. Okay, egaa waan ajaa'ibaa takkaan isin garsiisa. Let's see. Reefuun tanallee gartee hogguu ministeertichi dubbii himaan ministeera haajaa alaa kan biyya Iraan hogguu miidiyaadhaaf ibsa godhu irra deebi'ee maal jechaa jira. Haleellaa jiddu galeessa bahaa tana hunda siidhaa nuutii mitii gaggeessaa jiru. Nuuti dhugaa bikka takka takka dhawaa jirra garuu immoo hunda siidhaa nuu mitii. Tanaafuu irra deddeebinee gartee wanni nuti dubbannu biyyootan ollaa keenyaa kuni nu wajjin ta'anii koomitee tolchinee koomitee waan investigate gootu tolchinee koomiteen tuni eenyu akka eessa dhawee haa mirkaneessitu jechaa jiran jechuudha lola kanarratti. Maaliif lolli kuni dhiibanii booda biyyootan jiddu galeessa bahaa kanaas lola irratti gartee waan galchuudhaaf deemaniif jecha. An amma dura isinii mee beekaa yoo xiqqaate gartee torban tokko dura dubbii gartee boombii addaa lola kanarratti itti fayyadamuudha. Mootummaan Ameerikaa taatu warri Israa'el ta'u ni godhanii jeetitiin isinii himaa ture. Xayyaarri gartee amma akka reefuun tanaa B1 san xayyaara gartee nama gammachiisuu miti. Hogguun gartee xayyaara san arkee fi hogguun laalees xayyaara gartee nama gammachiisuu miti. Dhugaan isinii himaa kanarratti. Okay? Angama kiyyaan hanqaan gartee lubbuun tiyyaa fi qaamni kiyya gartee itti na rakkatu rakkadheetiin ture. Keessaafuu gartee odoon isiniin himin dure jechuudha. Yeroo isaan dursoo boombii hamtuu san dhiha Ameerikaatti itti fayyadamanii laalanii jiran jee isinii himaa ture san. Okay? San akkasitti qoo qabaadha. Garuu immoo rabbiin bikka san hin gahin. Okay? Rabbiin bikka san hin gahin. Dhaga'ullee hin barbaadu. Wanni isin dho'isu takka illee hin jirtu. Garuu immoo xayyaarri gartee gurguddaan amma gartee isin garsiise kuni B1 boombii gurguddoodhaan ka deemu wanni isaan dalaganiis ammaas gartee waan hamtuudha. Ila ammaan tana xayyaara B1 kana gartee maqaan dho'ine nuti. Eega lolli kun eegalameefis jidduu. Xayyaarotuma biraatu gartee waa gaggeessaa ture. Iraan dhageessisii akkasiimi. Iraan quba ni qabdi dhiisi. Iraan quba ni qabdi dhugatti. Samii hunda gartee jala deemaniitti hordofaa jiran. Kana dhiisiiti Iraan markaboota lolaa Ameerikaa gartee kan baharra deemu bikka adda addaa kan jiru hunda kunoo bikka kanaa jirtanii isin harkinaa jedhaniiti footoo kaasanii maxxansaa turan. Isin garsiiseetiin ture gartee markaba kan amma dura arraan tana dhaquun dhabu markaba gartee Ameerikaa irraa ka'ee kunoo Chaayinaa cinaa jiru. Achii gartee kaasaniiti footoo bikka kanaa geessee jirtaa si harkaa jirraa jedhaniiti maxxansaa turan footoolee isaa jechuudha. Okay, tanarraa osoo inni jirra. Let's see. Okay. Dubagaa loluma kanarratti guyyaarraan tanaa mootummaan Kuwait akka gartee lola isaanirra gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ibsa gartee karaa waraana isaaniitiin ibsa baasaniiti jiran. Ibsi isaanii reefuun tan akka jechaa jirutti nuti gara keenyatti misaayila tokkoo fi misaayila sadii fi duroon tokkootu gara keenya ergamee jira. San keessaa duroon tokko dhoowinee buufnee jirra garuu immoo misaayila lamaa fi duroon tokko
bikka gartee barbadeessanii jiran jaaniiti haqa gartee lafarra jiru ifii isaaniitiif himachaa turan. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadha. Gara kaaniin mootummaan gartee Iraan oduun akka jechaa jirtutti pirezidantiin biyya Iraan lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana keessaafuu akkaataa gartee pilaana lola kanaa irratti itti gaafatamaa waraana biyyattiidhaa takkaa'u gartee pirezidantiin biyyaa akka gartee lola kanarratti hirmaannaa godhutti hin jirre akka gartee ajaja kennuutti hin jirre dubbachaati jiran. Kana gartee miidiyaan warri gartee kan Iraan gara gartee oduu isaaniitii irratti dhiheessaniiti jiran. Dubbiin tuni waan addaatii miti. Maaliif yeroo gartee Ayatollah Ali Khamenei ogguu lubbuudhaan jiru akkaataa lolli kun itti gaggeeffamuu qabu irratti marii godhaniiti turan ajaja dabarseeti ture. Okay? Ajaja san keessaa lollummaan kun guutuutti akka waraanni qoftiin gaggeessu ammaasis waraanni isaanii ajaja bikka takka irraa illee hin barbaanne isinii himaatiin ture. Ni yaadattanii mi waan san warri mana keessa jirtan? Yoo ka yaadatan taate okay. Dubagaa wanni san fakkeenyaaf mootummaan Iraan tuni yeroo dheertuudhaaf keessaafuu gartee waraanni biyya Iraan kuni hoggaa gartee biitti akka Iraaq tunfaan haleellaa waraana Ameerikaatiin kuftu ta'aniiti daawwachaa turan. Ammaasis qorachaati turan. Maaliif waraanni gartee biitti akka Iraaq tuni Ameerikaan dhuftee gubbaarraan dhahuu qofaaf maaliif gartee mootummaan isaanii diigamtee yaadaju? Okay? Iraan eega san booda tooftaa waraanaa tan addaati hujiirra olchanii turan. Tooftaan san Mosaic strategy jaaniin. Okay? Tooftaan tuni akka jettutti waraanni biyyattiidhaa guututti. Okay? Bikka 30 takkatti adda baasaniiti waraanni kun hoggaa gartee rakkoon akka ammaan tanaa kun isaan qunnamte yoo takka biitti Ameerikaa tun gartee dhuftee ka isaan dhooytu taate ammaasis ni beekan Ameerikaa wajjin akka wal loluudhaaf ta'an. Ajajni centralizii hin ta'u. Ajajni pirezidantii irraa hin dhufu. Okay? Ajajni waraanaa kutaalee biyyattiidhaa hundatti deebi'a jechuudha. Kutaalee biyyattiidhaa 30 takka sanitti gad deebi'a waraanni. Isteenni hundinuu dantaa isaaniitiif waraana isaanii akka fedhanitti gaggeessan jechuudha. Yoo gartee lolli ammaan tana gaggeeffamaa jiru kuni biyyarra ha dhufu taate akkuma gartee Ameerikaan 7 dura lola isaan rabbante jechuudha. Namni lola kana gaggeessaa jee ajajatti banu tokko ajajatti himu hin jiru. Naannoo hundirraa gara gartee waraanni hundinuu lola irratti hirmaateeti lola kana gaggeessa jechuudha. Okay? Tanaaf immoo mootummaan Iraan tuni lola kana ammallee odoo hin dhaabin odoo hafuuran baafatiin gaggeessaa jiran. Tanaaf gartee namni hedduun ilaamaan tana mootummaan Iraan tuni maaliif hin kufne takkaa'ummoo akkami kufuu dadhabdee jaanii namni adda addaa yaada dhiyeessaa jiran. Mootummaan Iraan wanni isin gartee hin kufneefis takkaa'u kufuu hin danda'iniifis ifii isaaniitiif waanuma gartee lola akka ammaan tana isaanirra gaggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf jecha mootummaa qophooyte. Tanaafi akka gartee oduun arraan tana baate tuni pirezidantiin biyyattiidhaa lola kanarratti gartee hirmaannaa takkallee hin qabu. Ajaja kannaa hin jiru. Lolli kun isaa achitti deemaa jira jedhanii odeessaa jiran. Dhugaadha. Lolli isaa achitti deemaa jira. Ammaasis namni gartee lola kana dhaabaa jee ajaja dabarse tokkollee hin jiru. Saniifuu akka gartee dooktarin sanitti jechuudha. Akka Mosaic dooktarinitti yoo lolli kan eegalamu taate. Ilaa hanga gartee lola kana dhaabiin sitti hin dhufin takkaa'u ajajni lola kana dhaabis hin jiru hin dhufinitti lolli ittuma fufaa jechuudha. Biyya dhooytu san waan beeytuuf jecha bikka barbaaddu ni dhooyta.
Ammaasis tanaafi gartee waraanni Iraan kuni biyyootan ollaatis haleelaa jira. Keessaafuu bikka gartee akka diinni irraa isaan haleelaa jiru itti fakkaattee fi irraa haleelaa jiran jechuudha. Dhiiroo isiniif ifa yaadne kun. Isinii ifa taatee wanni isinii himaa jiru kun. Wanni isinii himaa jiru kun waan jajjabduudha beekaa. Yoo mootummaan biyyattiidhaatillee gartee namni fakkeenyaaf hogguu gartee ayatullaadhaa fi jeneraalonni isaa wajjin dhuman torbaan lama dura hogguu dhuman san silaa biyya biraa taate pirezidantii isaaniitis du'ee jira akkuma gartee warri Ameerikaadhaa yaadetti jechuudha. Pirezidantiinis hogguu ayatullaanis hogguu du'e jeneraalonni gartee itti gaafatamoota biyyattiidhaa hogguu achitti dhuman waraanni nama isaan ajaju hin qabu jechuudha. Nama isaan ajajuus hin qabu, ajaji gartee akkam akka gaggeessanis hin beekan. Saniifuu warri cinaan gartee lolani seena cinaan immoo taa'eeti ajaja eeggata. Hogguu san waraanni biyyattiidhaa ni kufaa jechuudha. Biittiinis akkasuma kuftii jechuudha. Tanaafi biyyoottan ollaa kunis gartee tokkollee nu odoo hin hafin dhadhawamaa turan hogguu lollee eegalame booda amma biitti Azerbaajaanis dhawamaati turte. Jordan dhawwamaa turte biyyoottan ollaadhaa akka jirutti Kuweetii fi Bahareenii, Suudi Arabiyaadhaa, Qataarii, Yuunaayitid Arab Emireet hundi isaaniitu wanni dhawwamaniif akkaataa doktariin isaanii lafatti kaayetu akkasi. Okay? Dubagaa eegan gartee kana isinii hime booda gara itti aantutti dabarraa I think maybe isinirraa hin gaggabaabsaa. Okay. Guyyaarraan tanaa viidiyoon gartee akkaawuntiin akkuma gartee na duba gartan kanatti akkaawuntiin Prime Ministericha biyya Israa'el Netanyahuun viidiyoo haaree maxxansaniiti jiran. Viidiyoon kunis arraas irra deebi'anii Netanyahuun akka gartee lubbuun jiru akka hin du'in garsiisuudhaaf. Okay? Akka gartee inni lubbuudhaan jiru garsiisuudhaa fi ummata kanaaf gartee ummatuma addunyaa jiruuf addunyaa tanarra jiru hundaafuu warreen gartee isa kana kan duuneef isa eeggachaa jiruu fi warreen gartee inni kun du'ee jee gammachuudhaaf eeggachaa jiruufis viidiyoo kana gadhiisaati turan. Akkuma gartee halee qabxii takka isinii irraa himee viidiyooleen gartee halee gadhiisan saniis viidiyoo AI'n tolfamee isiniin jechaatiin ture. Dubagaa arraan tanaas warreen ekspertoonni gartee garagaraa warreen viidiyoolee AI kana qacalloo beekan hoggaa irra deddeebianii laalanii ammaasis gaa saaftuweera gartee viidiyoo AI'dha adda baasu jala keessa naqanii hogguu laalan viidiyoon kunis AI'dha jedhaniiti murteessanii jiran. Okay? Viidiyoon arraan tana gadhiifame kunis AI'dha jechuudha. Inumaatu jarri tokko akka gartee oduu dhiheessanitti isaan san gartee akka isaan jechaa jiranitti Netanyahuun yoo xiqqaatte baatuma tana keessa guyyaa 8 kan inni du'e jedhaniiti gartee barruu dhiheessanii jiran. Soorsii karaa gartee waraanaatii fi bikka adda addaatirraa waliif fidanii jechuudha. Okay? Nuti ammallee ilaa hanga gartee wanni tuni karaa tokkotti ofiishaalii gartee mootummaan Israa'el du'ee jira jettee dubbatu takka ammoo warri Ameerikaadhaa gartee namni tokko gartee takka mootummaa keessaa je'ee dubbatee ibsutti takkaa'u dubbiin tun akka isaan jalaa baatu eeneeti du'a isaatii fi jireenya isaa murteessina malee ammallee gartee ni jiraa fi ni du'ee irratti wanni irraa beenu takkallee nu hin jirtu garuu immoo namni irra hedduun akka inni du'ee jirutti fudhachaa jiran. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Duba gartee eegaan akkana isin jee booda gaaffileen takka tan mootummaan Ameerikaadhaa gartee karaa miidiyaatiin dhiyeessaa gaafachaa jiran akka jettutti mootummaan Ameerikaadhaa nuti Iraan tana akka malee haleelleeti
isaan kana gartee misaayilota isaaniitii fi diroonnan isaanii hunda gartee downgrade goonee jirra jechuun isaanii dadhabsiifneeti jirra. Isaan kun ulii booda gartee waa takkallee dha'uu hin danda'anii lola kanarrattis kufanii jiranii jaaniiti miidiyaaleen Ameerikaa kuni irra deddeebi'anii dubbachaa jiran. Garuu gaaffiin gartee ammaan tana namayyuu keessa deddeemaa jirtuu fi namayyuutti mul'achaa jirtu. Yoo gartee kan Ameerikaan akka jettu san dhugatti Iraan gootu taate misaayiloonni haareenni kun eessaa dhufee? Diroononni ammallee gartee bikka adda addaatti deemee waa balleessaa jiru kun eessarraa dhufee jaaniiti namni hedduun gartee gaaffii garagaraa gaafachaa jira. Gaaffiilee tanaaf isinuu gartee akkuma quba qabdanitti mootummaan Iraan lola kana yeroo dheertuudhaaf gaggeessuudhaaf akka qophii godhaa turte irra deddeebine haasofne jirraa isiniin jechuu barbaada. Okay? Gara haaniin reefuun tana galgala kana gartee akkuma gartee na duuba galtanitti na meeqa dhiiroo qaceeloo laala footoo tana qaceeloo laala wayin isin garsiisuudhaaf deema. Warri isin agartan kun hundinuu kaampii waraana Ameerikaa alhudeeyti moo alhudeeyya tan gartee Qatar jirtu. Kaampii waraanaa guddoo alhudeeydaadha na fakkaata maqaan siidhaa. Okay? Kaampii tana gartee akkuma jara bikka kana jiru kana inni agartanii jara kana hunda isaanumaa bikka kana akkana jiru sakandii takka booda waan akkanaatu ture. Sakandii takka booda jara san isaanii bikka san jiru akka jiranitti. Sakandii takka boodaan isiniin jee yoo gartee dhiiroo akkaawuntii tanarraa nu buqqaasinaati dafeetiin sirnaa dabarsaa. Sakandii 2-3 booda akkana turte bikkisan. Wanni amma gartan ni jira mee maal argitan? Sakandii takkaa fi sakandii 2 fi sakandii 3 kana booda isiniin jechuutti hin jira. Laalaa bikka kana. San dhaweeti maas kabiraa bikka san dhawe. Agartanii? Kalammadaa bikka san dhaweeti akkana godhe guutuutti jechuudha. Akkam jettan? Gaaffii jiraare. Dubagaa galgala kanaas mootummaan Iraan irra deebitee ibsa baafteeti jirti. Keessaafuu obboleeyyan keenya isin gartee warri lubbuun isin keessa jirtu warri gartee dhagayaa jirtan yoo Dubaay keessa jiraatan taate yoo keessaafuu gartee Qatar Doohaa jiraatan Kuwait jiraatan Abu Dhabi warri jirtan na dhagayaa yoo jiraatan okay yoo na dhagayaa jiraatan hojjettoonni mootummaa Ameerikaatiif takkaa'u gartee kaampaanoota Ameerikaatiif takkaa'u naannoo kaampaaniin Ameerikaadhaa jiru hojjettan hundinuu okay akkasuma sanitti biildiingiilee gurguddoo gartee warri Ameerikaatii fi hojjettootaa fi warreen tokko bikka san galan yoo jiraatan okay guutumaa guututti nuti yeroo gabaabduu booda bikka san hunda ni dhooynaa. Tana quba qabaadhaadhaa jaaniiti reefuun tana ibsa baasanii jiran mootummaan. Okay? Tana akkasitti quba qabaadhaadhaa gara haaniin ammoo bikkaan eda isinii himaa ture. Bikkaan eda isinii himaa ture akkuma gartee na duuba gartan kanatti warri agartan silaawni beeytanii eerpoortii tana akkanatti kunoo dhawaniititi balbalchaa turan.
Okay? Guyyaa irraan tanaa xayyaaroonni hedduun kan Dubaay dhaqu, Abu Dhabii dhaqu, irra hedduun isaa cancel godhanii divert godhaa turan akka airportitti hin deebine bakka biraa akka dhaqu godhaati turan. Okay? Gaafii bareeddu gaafatte warri Itoophiyaadhaa rakkoon qabuu miti jechuun warri Itoophiyaadhaa gartee naannoon ani dubbadde san keessaafuu gartee bikka warra Ameerikaatii fi kaampaanota Ameerikaatii fi biildingiilee bikki isaan galaniif naannoo kana yoo jiraatan taate isinis taargeetii keessa jirtin jechuudha. Gabaabinatti xiyyeeffannaa isaanii keessa jirtin jechuudha. Kanaafuu naannoo sanirraa fagaaddaadhaa jechaa jiran. Okay? Itoophiyaan immoo biyyaa miti irraa haasawaa jiru. Naannoo gartee bikki isin hojjettan waan Ameerikaatiin yoo walitti dhiyaatu taate. Okay? Akkasiimi kunoo laal. Kunoo laal. Obboleessa keenya tokko kiyyee Kadiir akka jee dhageessanii Kadiir. Amma yeroo ati haasawitu tana Kuweet dhawaa jiranii jechaa jira. Okay? Yaa kaampaanota Ameerikaadhaa tan gartee Dubaay keessa jirtu, Qatar keessatti jirtu, Kuweet keessa jirtu, akkuma gartee amma reefu tan isin garsiisaa ture jechuudha. Biyyootan san hunda keessa, okay? Dubaay keessa, Doha, Kuweet, Abu Dhabi, bikka kana hunda keessa gartee kaampaanii Ameerikaadhaa hedduudhaatu jira. Kaampaaniin Ameerikaadhaa feetu baankii haa taatu, hoteela haa ta'u, akkasumas gartee waan waraanaa qofaa miti kan haasawaa jirru beeka. Okay? San hunda irraa jechaa jiran. Okay. Dhumarratti wanta gartee taniin isinii himuu takkaa'u gartee isin hubachiisuu barbaadu guyyaa irraan tanaa baatiin ramadaanaa tuni torbaan xumuraatiif deemti tana gartee irra hedduun keessan quba qabdanii ni beektan jeetiin abdaddaa garuu yeroo hedduu gartee baatii ramadaanaa xumura kanarratti ummanni islaamaa kan gartee naannoo Jerusalem jiraatu akkuma gartee ammaan tana Makkaas Madiinaas bikkayyuu gartee namni dhaqee baatii ramadaanaa tana achitti dabarsutti Alaksaa compoundii gartee bikka gartee Dome of the Rock jiru masgiida amantii islaamaa keessatti masgiida sadaffaadhaa katee achitti gartee islaamoonni hedduun dhaqaniiti salaata salaatanii baatii tana gartee taraawii salaatanii achitti dabarsan. Garuu galgala kana mootummaan inumaatu gartee torbaan kana guutuu mootummaan Israa'el nam tokkolleenu akka gartee masgiida san keessa dhaqanii hin salaannee fi inumaatu hin mul'anne godhanii viidiyooleen gartee bikka san keessaa warreen gaa masgiida eeguu gadhiisaa jiran guututti gartee bikki san qullaa jirti. Okay? Kana keessa waan amma dura irraa haasoyne yoo kan yaadattan taate mootummaan Israa'el okay, mootummaan Israa'el kanuma qofa gartee kana qofa akka gartee oduutti odoo laalle booda Iraaniitutu bikka kana dhawe jaanii masgiida kana diiguu hin oolanii takkaa'uu misaayil hin dha'uun oolanii jaaniiti odeessaa jiran. Tanaafi gartee warreen qacellotti gartee informeeshina qaban biyya sanirraa hogguu barreessan mootummaan Israa'el yoo waan gartee amma dura irra deddeebi'ee isinii himaa ture gartee false flag attack waan jaaniin takkaa'u false flag alarmii. Okay? Iraaniitutu gartee bikka kana dhawe jaanii ifii isaaniitiif dhawaniiti masgiida Alaksaa compoundii akka jirutti diiguu hin oolanii jaaniiti namni hedduun booyaa jiran reefuun tana. Akka malee booyaa jiran. Ummanni gartee addunyaa tanarra jirtan islaamni hundinuu nuyi dirmadhaadhaa jaanii akkana booyaa jiran. Warreen gartee masgiida san gaggeessaa jiru jechuu. Keerteekoroonni masgiidaa jechuu. Okay? Qulla jira viidiyoo hundaan laalee jira viidiyoon san
masgida keessa humaata kan jiru yeroo duraanii baatii tana keessa gartee yeroo biraagaa lafa san hunda gartee namni guuteeti masgida sanii gibbii masgidaatirraa ala gartee namni salaata. Okay? Alaksaa compoundin yoo xiqqaatte gartee masgida lama jajjabaatu achi keessa jira. Dome of the Rock fi masgida gartee Alaksaa kajaamu jechuudha. Akkuma amma dura isinii himaa turetti mootummaan Israa'el tuni masgida kana takka compoundii sana jirutti Alaksaa compoundii kana jalasaa qotanii waa hunda gartee fixanii inumaa gartee fiinxuma qofaanii gartee masgiidni dhaabbachaa jira. Isaan jala san hunda duruun qotanii wanta godhanii jiran akka gartee masgiidni kun ifii isaatiifuu jigu. Waniin isinitti himaa jiru kun gartee yoo xiqqaatte dirree kubbaa lama faani gaa gartee bal'inni Alaksaa compoundiidha jechuudha. Masgida tokkotti xiqqaa isinitti hin fakkaatin. Dubagaa jarreen gartee barruu tana barreessaa jiran sodaan isaanii tana jechuudha. Sodaan isaanii mootummaan Israa'el masgida kana Iraaniitu dhawee jaanii ammaan tana carraan kun gartee isaaniif akka malee waan tolee jiruuf jecha ifii isaaniitiif dhaawanii Iraan irratti gartee Iraan irratti maxxansuu barbaadanii akkasitti gartee masgida kana guutuutti diiguu barbaadanii jaaniiti akkanatti gartee namni hedduun achirraa tigaa nama hedduudhaa miti warreen gartee masgida san geessu jechuudha. Namni tokkoof lama gadi hin geessu masgidni san waan akka malee lafti san waan akka malee bal'oo taateef jecha inumaa gartee gadda isaaniitii fi boo'icha isaaniitiin viidiyoo hedduudha gadhiisanii jiran. Okay? Akkasiin isin jaa obboleeyyan keenya qophiin teenya gartee tan arraan tana fakkaatti booda karaa viidiyoodhaa hogguu gartee gabbuuse booda karaa YouTube TV akkasumas san Facebookiidhaan isiniif maxxansuudhaaf niin tattaafadha. Hundi keessanuu viidiyoolee gartee akkaawuntii tanaa ni gartanii warri TikTokiidhaa rorroo adda addaa nurra godhaa jira. Viidiyoo guututti daawwadhaa. Achi booda koomentitti godhaa, laayikii godhaa, walii daddabarsa. Okay? Akkuma kaanitti gartee karaa Facebookiitiinis waanuma akkasiisan godhaa, koomentii godhaa, sheer godhaa, waliifis sheer godhaadhaa, yaada keessanis gartee irratti barreessaadhaa. YouTube'inis akkasuma ta'uu qaba. Warreen ilaamaan tanaa akkaawuntii tana following godhinis follow godhaa. Oduulee OOWitu gartee babbareedduu akkanaa tana bikkarraa arkattan akkasuma sanitti warri gartee subscribe godhuu dandeessanis subscribe godhaadhaa. Inumaatu gartee oduu tanaa fi tana caaltu akka isiniif qopheessinutti nu gargaaraa isinin jenna jajjabaadhaadhaa. Warreen gartee isin bira gaa silaa'uu halkanii turreeti isinii dhufne yoo dandeenye booda dhufnee gartee bikka oduun jirturraa ni haasoyna tan akkasii qalbiidhaan nu eeggadha isin bira gaa ganamaa ta'uun oolu warreen biyya dhiyaa tana keessa jirtan hundi keessanuu nageenya keenya isin biraa jiraatu galgala walitti deebiin oolu ammaaf nageenya jiraadhaa.